tattaafannee kaanee barannee barsiisuuf wal qabannee kaanee galma waliin gahuuf argannee kaakunoo carra barumsa diin faayannee faayadiin faaya hundaa caaloo carraan barumsa diin carra caaloo carraan barumsa diin carra hundaa caaloo jabaadhu baradhu kaayoodhaaf hojjedhu si eegatiin jira hawaasni kee hunduu si eegatiin jira hawaasni kee hunduu. Nabda'u bismillah ismu rabbul mawlaa isaan jalqabna kaa yaada keenya hundaa yaa rabbi nuuf tahii niyyaa keenya hundaa inshaallah jechuun numa milkoofna kahaa inshaallah jechuun numa milkoofna kahaa. Wa iza ista'anta fasta'in billahi gargaarsa rabbitiin duratti argaanfannaa yaa rabbi nuuf ta'i niyyaa keenya hundaa yaa rabbi nuuf ta'i niyyaa keenya hundaa. Galanni kan rabbii yaa mootii ol ta'e carraa barumsa diin isaatu nuuf kenne miigalma nu gahii yaa mootii ol ta'e gargaarsa rabbiitiin har'a kunoo dhufne. Diiniin kun waan guddaa ta'uudha hubadhaa diinii kana baruun qooda rabbii guddaa diiniin islaamummaa ifa yeroo hundaa isa qabsiifachuuf ka'a wal kakaasaa isa qabsiifannaan sittiin dukkaana hoo. Beekumsi dalagiif hojiilee ni dursa beekumsaan jalqabee mootichi alamaa haqaan gabbaramaan rabbi malee jiru beek jedhee nabiyyiin mootichi alamaa. Ratadiin islaam jabaadhu baradhu barumsa barattee lafatti hin haftu gaaf tokkotu taata barbaadamaa namaa. Tattaafannee kaanee barannee barsiisuuf wal qabannee kaanee galma waliin gahuuf argannee kaakunoo carra barumsa diin faayannee faayadiin faaya hundaa caaloo carraan barumsa diin carra caaloo carraan barumsa diin carra hundaa caaloo jabaadhu baradhu kaayoodhaaf hojjedhu si eegatiin jira hawaasni kee hunduu si eegatiin jira hawaasni kee hunduu. Durri barsiisota nabiyyi alamaa isaantu barsiisee ummata isaa kana durri barattoota sahaba nabiyyi salli ala nabii wasallim taslima warri sunnaa nabii baratuuf barsiisu isaantu hojjetu sunnaa nabiyyitti. Jabaadhaa baradhaa warri diin bartanii diiniin kun waan guddaa sila hin gartanii adeemsa raasulaa si agarsiisa karaa sahaabotaa sitti agarsiisa atbaacarraa qabee atbaacu taabiciin hunda jaraatini wal si barsiisa yaa barataa diinii dhooqaaf tarbaa baate akkamitti dhabdaa rabbiif jecha taate gannaa fi boonallee hundaanumaa tarta rabbitu siif kenna abshir inshaa Allah. Tattaafannee kaanee barannee barsiisuuf wal qabannee kaanee galma waliin gahuuf argannee kaakunoo carra barumsa diin faayannee faayadiin
faya hunda chalu tarambarun sadin tarra chalu tarambarun sadin tarra hunda chalu jabadu baradu kayo nafojadu si egatin jira hawasni ke hundu si egatin jira hawasni ke hundu namni karaa sene karaa san keessatti barbaacha ilmiitiif rabbitu laaffisaaf طريقul aljannaha barumsi diinidha jiruuf jireenya kee hunda barsiif tolcha haalaaf amala kee hunda sisirreessa waan gaddaaf gaadadoo sitti ta'ee hunda rabbuma kaadadhu rabbuma furmata ibadaa dalaguun zamana baay'ate keessatti maasenni akka godaansaati gara kootti jedhe nabiyyiin nuuf hime barnoonni ilmiidha innu ibaadaadha isaaf jettee dhiiftee jireenya mi'aawaa obsa dhabdee dhiiftee yoo kadeemtu taate fedhii lubbuu jala maaltu siif mala obsi obbola koo obsi kuwaan guddaa bakka yaaddee hundaa obsi nanni getta wayita himuu nabiin waa'ee obsaa irraa namni hin kennamne waan obsarraa caalu jedhee caalaan namaa ergaman caalamaha obsi kuwaan guddaa dhagayme obbola obsa kanaan getta manzila gurguddaa obsa yoo hin qabne akkamiin argatta daraja gurguddaa talabaa koo jiru obsi rakkoo jiru jireenyi qormataa obsatu furmaata ifa guyyaa arguuf dukkana halkanii obsaan dabarsanii ummata muslimaa dinkana jaabessa bara dhufaaf dabra walaala maaffisa kan ofiin baaratiin ilma barsiifadhu yeroo ammaantana dinama ballafe itti fayyadamuun maaliif nu dhiibaka itti fayyadama jechuudhaaf seekeenya itti fayyadama jechuudhaaf seekeenya waan tokko siif dhama ummata islaamaa kitaaba dubbisu aadaa godhannu seenaa duraan dabre arrallee deebisuuf arra dubbii malee dubbisuun isaafe ikraana yaan dura dubbis jechuu ture warri dubbiin isaa qur'aana faadisa waa'ee mi'aa isaa kan barateet isaa waa'ee mi'aa isaa kan dubbiseet isaa himaa jabeeffadhu barata islaamaa yeroo bilaash dhumu takkatti hin qabdu marasiisaa maddoo kaayoo jireenya kee murteessi obbola namni kaayoo hin qabne muka firii hin qabne namni kaayoo qabu waan dhabeeyyuu hin qabu imalli faagoodha hamilee jabeessi kaayoo faakee kaakee garatti qabadhu galma milkii gahuuf dura tarkaanfadhu bakka gabrichi koo itti na yaadetti anillee taahadha jedhe kaliikni koo bayyaanfatu feenaan hadiisul qudsi daha ummata muslimaa dinkana jabeessa bara dhufaaf dabra walaala maaffisa kan ofiin baaratiin ilma barsiifadhu yeroo ammaantana dinama ballafe itti fayyadamuun maaliif nu dhiibaka itti fayyadama jechuudhaaf seekeenya itti fayyadama
jechuudhaaf si keenya. Ummata muslimaa diigana jabeessa bara dhufaaf dabra wallaalamaaf teessa kan ofiin baratiin ilma barsiifadhu yeroo ammaan tana diinama bal'ate itti fayyadamuun maaliif nu dhiibaka itti fayyadama jechuudhaaf si keenya. Itti fayyadama jechuudhaaf si keenya. Tattaafannee kaanee barannee barsiisuuf wal qabannee kaanee galma waliin gahuuf argannee kaakunoo carraa barumsaatiin faayannee faayaatiin faaya hundaa caaluu carraan barumsaatiin carraa caaluu carraan barumsaatiin carraa hundaa caaluu jabaadhu baradhu kaayoodhaaf hojjedhu si eeggatiin jira hawaasni kee hunduu si eeggatiin jira hawaasni kee hunduu. Tattaafannee kaanee barannee barsiisuuf wal qaba.